Akkam jirtu maatiiwwan Tayiraa Diijitaal Iskiil marti keessanii nageenyi koo bakka jirtan marti sinaa qaqqabu jecha har'a barnoota barbaachisaa fi murteessaa tokkoon isiniif qabadhee dhufe. Innis maali yoo jettanii bilbila harka keenya fayyadamuudhaan poosterii bifa bareedaa ta'een akkamitti akka hojjechuu dandeenyuun isiniif qabadhee dhufe. Akkasumas illee dhuma irratti badhaasa jira yookaan immoo chaalenjii tokko isiniif qopheessee jira. Chaalenjichis maalidha? Poosteriin irraa hojjedhe kana maatiriyaala isaa teelegiraamii koo jala isinii kaa'a. Teelegiraamii liinkiin baa'u jala isinii kaa'ee jira. Isin immoo maatiriyaala sana irratti torbee hojjettanii yookaan yeroo barbaaddan hojjettanii karaa teelegiraamii karaa keessaa naaf ergitu jechuudha. Isan irra hojjedhe kana akkuma irra hojjedhe kanatti naaf ergitu. Nama hunda caalaa hojjeteef immoo torbee viidiyoon qabadhee dhufu irratti maqaa sana dhiyeessa. Maatiriyaala barbaachisaa ta'e nan kennaafi jechuudha. So kanaaf carraa keessa yaalaa aga dhumaatti daawwadhaan isiniin jedha. Chaanaalii kanaaf haarayaa warri taatan subscribe gochuun dagatinaa akkasumas illee hiriyoota keessaniif share godhaa. Koomentii jalatti waan isiniin galle gaaffii kamiyyuu gaafachuu dandeessu akkasumas illee karaa teelegiraamii Tayiraa Diijitaal Iskiilii deemtanii sarchii gootin akkasumas illee liinkiinsaa diskiripshinii jala jira. Achiin seentanii hordofuu dandeessu. Viidiyoo waliin turtii gaarii. Qabuudhaaf egaa poosterii hojjechuu fi aappii kana keessanii seenna. Aappiin kun Pixel aappii jedhama. Diskiripshinii jala isinii kaa'ee liinkii isaa. Egaa keessa seenne booda bakka tokko sadii kana tokkodhaan saayizii isaa adjustii godhannaa jechuudha. Saayizii isaa fakkeenyaaf poosteriidhaaf kan tokkuma tokko 100 godhee sun akkasuma ittiin haa ta'u. Kanaan booddee gara gaaleetii keessa seenuudhaan baakgiraawundii poosterii kootiif ta'uun filadhaa jechuudha. Poosterii hojjechuu barbaade sanaa fi baakgiraawundii filadha jechuun baakgiraawundii duuba suuraa keenya kan galu jechuudha. So amma faayila keessaa barbaadeen filadhaa. Fakkeenyaa fi kanan filadhanii. So ergan filadheen booda haala kanaan harkisuudhaan gadi fidaa jechuudha. Steeppiidhaan sirriitti hordofnaan hin hojjetu akka kanatti hojjetu bifa bareedaa ta'een ni hojjetama. So kana seentariittiin butadheen akka inni naam seenterii bakka iddoon barbaade tokko kan inni taa'utti seentariitti butadhaa jechuudha. Seentariittiin butadhaa. So kanaan booda lookiin godhadha. Maaliif akka inni socho'uuf fayyada kuni? Ammas gara faayila koo seenuudhaan suuraa baakgiraawundii isaa riimuuvii ta'e filadhaa jechuudha. Suuraan poosterii hojjechuu barbaade sanaa kan baakgiraawundiin isaa riimuuf ta'een filadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf kana baakgiraawundii isaa riimuuf godhadheen qopheeffadhee jira. So kana maalan godhaa? Haala kanaanii haala kanaanii akka inni seenterii ooluttanii seenterii oolfadhaa jechuudha. Walakkeessa kan oolutti. So kanaan booddee baakgiraawundii silaan koppii godha. Bakka kanatti bu'uudhaan koppii godha. Ergan koppii godhee booddee maalan godhaa? Gara jalaa kana acha taa'uudhaan irrees kan jedhu kana tuquudhaan jechuudha. So kana ajjeestii godhadheetanii haala kanaatiin irraa nan balleessaa jechuudha. Haala kanaan irraa nan balleessa. Sana bilarii gochuudhaan haalan buutuu kanaan bubbutaa isin yeroo hojjettan suuta jedhaati buusaatii suutadhaa hordofaa. So kanaan booda okeen jedha. Maal fakkaate amma gara jalaa kanatti citee hafee jechuudha. Akka waan inni keessa jiruutti akka waan inni wanta sana gidduu jiruutti hojjetamee jechuudha. So kanaan booda isaas lookiin godhadhaa. Isaa kana immoo suuraa isaa seenterii irra kan oolu godheen lookiin godhadhaa jechuudha. Seenterii oolchuudhaaf bakka kana tuqeen seenterii oolcheen lookiin godhaa jechuudha. So kanaan booddee bakka kana tuqeen tekeeste kan jiru sana al takkaafnan tuqaa. So kanaan booddee 500 sana hojjetaa waan ta'eef foloowersii 500 guuteera. Obboleessin hojjetaa jiru kuni kanaafiyyuu 500 godha. So kanaan booddee erga akka godhee booddee gara jalaa kana foontiin filadhaa jechuudha. Foontiin gosa lama jira. Foonti kan ofii keenyaatti caanannu jira. Kan qafoon qabu jira. Isatti ofii caanannu. Teelegiraamii koo jala isinii liinkii diskiripshinii jalaatiin naxxanii buufachuu dandeessu. So kanaan booddee as keessaa nan barbaadadha. Argadheera man. So kanaan booddee haala kanaan guddisaa jechuudha. Nan guddisaa. Haala kanaan ergan guddisee booddee maalan godhadhan ammoo ergan guddisee ka'ee kalarii barreeffama kanaa fiduudhaan maalan godhaa? Bakka gara gadii kana tuquudhaan tekesterii kan jedhu tuquudhaan mallattoo suuraa sana tuqeen baakgiraawundiidhaaf kan ta'u kan qopheeffadhini dhaqeetan
irra galchaa jechuudha. Fakkeenyaaf qo'asinii gala. Fakkeenyaafanii as keessaa bakkuma kanatti qopheessan kunoo haala kanaan bakka sana isa suuraa kanaan fuudha. Kanaan booda raayitiin godha. Barreeffama keenya keessa maaltu jira? Suuraa keenyatu jira jechuudha. Haala kanaan haala kanaan jira. Baay'ee tokko bareecha kuni poosterii keessatti baay'ee isin fayyada. So kanaan booda raayitiin godhaa jechuudha. Raayitiin godhaa. Okay. Kanaan booda ammasii tekstii godheen followers kan jettu kan irratti barreeffamtuuni tuqaa jechuudha. So followers kan jedhu tuqaa. So kanaan booddee haala kanaan nan xiqqeeffadha. Jala kanaa foontii isaa nan filadha. Erga foontii isaa filadhee booddee foontii bareedaa ta'e tokko filadha. Bareeda. So kanaan booddee baay'ee xixiqqeesseen jala kanaa expandiin godhaa jechuudha. Nan dheeressa akka inni walirraa fagaatuun godha. Haala bareedaa ta'een akka inni hojjetamuu fi so kanaan booddee erga kana fakkeessee booddee ammas bakka tekstii tuqeen galatoomaa kan jedhuun godhaa jechuudha. Thank you. So kanaan booddee haala kanaan thank you jedheera. Ammas galatoomaa kan jedhu afaan Oromoodhaan sanammoo copy dabilii godhaa jechuudha. Sana dabilii ergan godhee booddeen galatoomaadha. Gaafan dabilii godhee hojjedhu yookiin copy godhu barreeffamni istaaliin sana barreessaa jiru istaalii isuma sila barreesse sana fakkaataa jechuudha. Fakkeenyaaf galatoomaa kan jedhu kunii fi 500 kan jedhu wal fakkaata. Haala kanaanii jechuudha. So isa xiqqeessuudhaanii nan xiqqeessa. Gara dugda isaa duubaatiin achi dabarsaa jechuudha. Kana xiqqeessuudhaan. Achi dabarsuudhaan bakka kana tuqeen gadi qabeen tureen gara sitti dabarsaa jechuudha. Fakkeenyaaf taankii irra nooshee galatoomaa kan jedhu immoo jala nooshee jechuudha. So kanaan booddee foontii sanaa taankii kan jettu sanaa nan sirreeffadha. Andiraayitii kan fakkaatu yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Barreeffama andiraayitii fakkaatu yoo ta'e lachuun isaa guddachuudha. Tokko guddeessinee tokko mootii yoo xiqqeessine baay'ee bareedaa jechuudha. So kanaan booddee kanan filadheenii baay'ee bareeda. So taankii kan jedhu suni haala kanaan kana fakkaatee jira jechuudha. Taankii kan jedhu sana fakkaatee jira. Galatoomaa kan jedhu immoo xiqqoo nan guddisaa. Wanti isaa kun xiqqoo hin taane kanan filadha. Kanaan booddee gara gadii kana istirookii kanaanii akka inni xiqqoo ifee mul'atuuf xiyyoon isaa akka inni mul'atutti istirookii sanaan irra godhaa jechuudha. So kanaan booddee walittanidha. Galatoomaa jedhu kan jedhu sana bakka kana tuquudhaan walittanidha. Kanaan booda gara duuba isaatti dabarsaa jechuudha. Fakkeenyaaf thank you fi galatoomaa kan jedhu maal ta'e dugda isaa duuba galee jechuudha. So kanaan booddee bakka kana tuquudhaan ammas gaalarii keessaa dhaqee bakka gaalarii as keessaa dhufee maalan filadhaa? Mallattootti ishee kanan filadhaa jechuudha. Hundi isaa teelegiraamii jala isinii teelegiraamii jala seentanii buufattu. Haala kanaanii bifa bareedaa akka inni ta'e qabaatuu fi barreeffamicha irraan kakkaa'aa jechuudha. Barreeffamicha irraan kakkaa'aa. Koppiin godhaa jechuudha. Lama fiduurraa asumatti koppiyyoon godhee gaariidha. So kanaan booda ammas gara gaalarii keessa seenuudhaanii mallattoo tiiktookii kananii fidaa jechuudha. Mallattoo tiiktookii kanan fidaa. So haala kana erga godhee booddee gara duubaatiin dabarsa. Maaliif duubarra akka inni goruun barbaade. Kanaan booddee gara gadii kanaa dhufee opacity kan jedhu kana wanta qabnan tokko opacity. Kanaan booddee nan xiqqeessa. Kanni bifa dukkanaa wayiitiin akka inni mul'atuun godhe. Kanaan booddee koppiin godha. Haala kanaan barreeffamicha irra nan gasha. So ergan gashee booddee koppiin godha. Asirra nan gasha. Maafi kan tiiktookiin hojjechaa jira waan ta'eef akka inni fakkaatuuf jechuudha. Asirra nan gasha. So kanaan booda ammasii koppii nan godha.
Bakka iddoo babbareedaan gashu kana immoo jalatti maqaa isaa barreessuudhaa fi oppaasitii isa sila gadi buusee deebisee waliin kaasaa waa deebi'ee mul'ateera miti. So kanaan boodachitti immoo maqaa isaan barreessaa jechuudha. Maqaa nama hojjedhuuf sana akkasii tuquudhaani. Fakkeenyaa fi kan isa kanaa maqaa isaa Naahilan jedheen barreessaa. Waaw. Kanaan booddee foontii isaa nan filadha. Foontii maqaa isaaf ta'u jechuudha. Kanaan booddee kan maqaa foogee isaan filadha. So kanaan akka inni wal fakkeessutti akka inni bareedutti yaa xiqqees xiqqoo. Ammas bakka iddoo tuquudhaanii gara gaalarii nan deema. So gara gaalarii erga deemee booddee maalan godha? Gaalarii koo keessa mallattootti ishee kanaa jechuudha. Kanas jalan isinii kaa teelegiraamii koo jalaa buufatu hunda isaayyuu jechuudha. Haala kanaan kirooppii godheen xiqqeeffadha. Jala sanaan galchaa jechuudha. Seentarii akka inni waliin godha. Kanaan booddee walittanidha jechuudha. Warreettan kana akka isaan hin socho'anittiin walittidha. Akkaataatti walittidha yoo wallaaltanii viidiyoo kana dura jedha jira waan ta'eef deemtanii ilaaluu dandeessu. Yookaan immoo yoo isiniin galatee immoo irra deebi'ee hojjechuu danda'a koomentii jalatti barreessuu dandeessu. So walittidheen iddoo tokkottiin seentarii godhee jechuudha. Seentariin godhee kanaan booddee seeviin godhe. Seeviin godhu immoo sagadii kana altiraarra kaa'uun qaba. Isa gara olii kana immoo BNG. BNG jechuun kompiitara irratti akka hojjetu jechuudha. So kanaan booda akka inni seefii ta'utti ni eegna. Yaa seefii ta'eera jechuudha. Eeyyeegaa kana fakkaata. Waaw baay'ee tokko bareeda. Kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan hojjennee jirra. So baay'ee akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Akkasiin hojjettanii ergitan abdii guddaan qaba. Namoota hojjetee fi viidiyoon torbee hojjedhu irratti immoo isiniifan dhiyeessaa jechuudha. Isinii qabaddeen dhufa waadaadha. Akkasumas illee wanta isinii ergamuu qabu kophaatti nama kana bareechee hojjetee jedhee fi jechuudha. Ofii kootiin wantoota inni barbaade maatiriyaal inni barbaade guutummaa bifa barbaachisaa ta'e na ergaa fi dhuunfaatti taasee jechuudha. Carraa keessa yaalaa isiniin jedha. Galatooma nagaan tura.